Shamaa hordoftoota kabajamoo fi jaallatamoo barnoota har'aa keessatti appilikeeshina kaffaltii tokko malee akka ajaa'ibatti dalaguu isinii qabadhee dhiyaadheetiin jira. Shabakaa Zeenii moobaayilii fi sawarratti akka ajaa'ibatti isiniif dalaga. Kanaafuu jalqaba irratti yuutuubii keenya muummee tuub jettanii irratti barreessitanii sabiskiraayib gochuu akka hin irraanfanne isiniin jenna kabajamtoota jaalatamtoota kiyya. Akkuma argaa jirtanii mallattoo barnoota garaagaraa jalatti barsiiseetiin jira jechuudha. Mallattoo diimtuu tana gadi ni tuuttanii oolee irratti ni deeffattuu barnoonni keenya guyyaa guyyaa waan nu gadhiifnee isin bira ga'a. Guyyaanii salphumatti akka isin bira ga'u jechuudha. Appilikeeshinni kun yuuzarneemii fi paaspoortii qaba. Paaspoortii fi yuuzarneemii illee isinumaaf hin kenna jechuudha. Ani humanaaf hin kaffaltanii amma gara appichitti isin dabarsa. Appicha pilaastoorii keessaa gadi ni buufattanii erga buufattanii booda haala kanaan isinii dhufa jechuudha. Zeenneet jedha jechuudha. Zeenneetidha. Zeen irratti hin dalasiifadha jechuudha. Inni seentanii jechuudha. Bakka duwwaa kana isinii fida. As gubbatti tokkorraa hanga ja'atti galchitan. Tokkorraa hanga ja'atti galchitanii takka 2 3 4 5 6 kan gadii kanatti illee akkasumatti tokkorraa hanga ja'atti galchitanii jechuudha. Yoo barbaadan tokkorraa hanga 5 illee itti galchuu dandeessan. Achi booda irra cuqaastanii loogiin kajoo kana koonneekti bakka jiru kana gadi cuqaastanii jechuudha. Achi booda amma dalagee jira jechuudha. Haala kanaan dalasiifachuu dandeessan. Yoo akka tasaa isinirraa dhaabbatillee ittuma deebitaniituma haala kanaan dalasiifattanii jechuudha.